galgala innaa haasaasani waa'ee maaliit irratti waa'ee lolaat irratti haasaammoo naguma wal gaafatanii akkuma maatiitti waliin haasaammoo akkamitti waliin haasaan Andu'aalem Gosaa fi haati Qananiinis akkamitti haasofsiiste haati jechoota isaa fayyadamanii osoo hin taane waan akkuma maatiitti waliin haasaammoo akka lolli isaan jidduu jiru wayiitti haasa'an. Wanti dhimma akkasii dhimma lolaa jedhamu yoo jiru taphatanii kolfanii wajjin haasa'anii akkamitti waltanii raata nyaatanii dhugdanii buna jedhanii taphamaa jechuudha. Guyyaa hundaa baay'ee yaaddiif baay'ee sodaattii fi Andu'aalem nyaata baay'ee yaadduutti baay'ee sodaata guyyaatti al lama sadii sagalee isaa otoo dhaga'in halkan otoo daawwanni ooltee hin bultu galgalas akkuma tura wajjin taphatuutu wajjin taphatanii maal jedhanii rakkoon tokko akka hin jirretti dhimmi tokkos keeziin tokko akka isaan gidduudha hin jirredha akka taasifame normaal nama nagaa ta'anii haasa'anii kan bulanidha malee dhimma rakkoo tokko waan garaagaraa waan taasifame hin jiru akkuma duraan jiru normaal nagaa wajjin haasa'anii wajjin taphatanii nagaa waliin bulanii wal gaggeessan malee dhimmi lolaa keeziin garaagaraa gonkuun wanta akkasii nagaan hin jiru. Qananiinis nama lubbuudhaan dabarte kunis akkasumatti waanuma nagaa waliin haasa'anii. Nagaa normaal nama sadii mana keessa yeroo walitti Andu'aalem Gosaa hin jiru. Okay, amma bakka lubbuun ishii itti darbe jedhamu kuni mana jireenya isaanii keessatti moo eessatti? Mana jireenya isaanii keessa. Jiraatan fooqii shan afaara kireeffatanii waan ta'eef uffata uumama kana baatee gad of lakkistee kan nageenya akka achi kan nutti himametti jechuudha. Namni tokko akkamitti akkasuma gochuu danda'a calliseetuma amma obboleettii Andu'aalem Gosaa Qananiidha nama sadi ta'anii waliin jiraatu jechaadha. Isheen hojii hojjetes balaa ta'ee jiraachuu baatte kalee galgala kan jiran garuu akkasittidha. Amma kan du'ee kun amma kan kana qabatama kana waan hin jedhu hin beeku. Wanta nagee kan ilaalan beeku. Harmeen isaa hoo amma eessa jiru akkamitti jiru? Harmeen isaanii namaan qabamanii deemaniiru garuu Finfinnee deemteerti gara hospitaalaa imalteerti. Haalli isaan irra turan akkam ture yeroo kana dhaga'anitti? Baay'ee nuunaatee wallaaltee maal taatee namni yaa'ee sosobee wallaaltee xiqqoo tasgabbooftee hanga sa'a lamaatti obbeetteeti kan fuudhee deeman malee baay'ee miidhamtee wallaaltee turte. Baay'ee nama gaddisiisa. Mee atillee hordofiitoo waan jiru kootu yeroodhaan nutti. Kanaaf wanti walii galaatti jechuu barbaade namni shakkamuun eenyuyyuu shakkama. Isas ta'ee warra achi keessa warra naannoo sana ta'ee harka mootummaa ta'ee maal ta'ee wanti kun shakkamuun dirqamaadha. Hojjecha obboleettii keenya kana haasa'aa turte tokko kanaan badaanaan dubbadhe jedhee namni maa shakkamaan hin qabu eenyu ta'ee warra sira jiru hunduyyuu shakkama. Waan isaan beekamu akkamitti akkama ta'e hin beeknu waan ta'eef dhugaan isaa immoo gaaf tokko adda hin ba'a waan ta'eef. Andu'aalem Gosaati qaamaan hin beekta amalli isaa akkamii nama dallan moo nama akkamiiti ishiidhaan immoo akkamii walitti dhufeenyi isaanii yoo hiriyaa taate. Hiriyaa tanaan nama xiqqaadha barataadha badaas hin beeku qaamannaan beekaa akkasittis yoo wallaaluu baadhi fakkeenyaaf baduutti hin qataa dhufee ture asii ishuma wajjin qabatanii dhufanii guyyaa lama bulanii deemanii. Akan arge nama tasgabbaa amala gaarii qabudha. Isa isheedhanis nama jaalala guddaa waliin qaban nama iddoo gurguddaa walii qaban nama wal jaalatan hagan argette jechuudha. Ittis yaadee riiriitti qabatama amalli isaa kan akka nama akkanaa ta'e sobamanuu baadhee kanan arges kanan jibbisanis kan dhiyeenya waan ta'eef haga tokko kan beeku hamma kanaadha. Galatooma obboleessa. Maal jedhee akkan gadda kiyya ibsadhu maal jedhee akkan dubbadhu wallaalee har'a ganama ka'ee wanti gurra kiyyaan dhagee baay'ee na miidheera obboleettiin keenya baay'ee jaallannu ispeeshaalii anaaf hiriyaa koo waggaa 4 darban kana keessa hiriyaa nama qaba jedhee maddu Qananiin akka lubbuun ishee darbe dhagee doreeffisee jiru Minilik hospitaalitti achi deemee qoradhee baay'een gaddee Qananiin waggaa 4 dura yeroo tiiktookeroonni Oromoo yeroo jalqabaatiif wal geenyee tokkummaa humnaa jennee walitti qabamnu keessaa yeroo sana tokkummaan nama barbaadu ijoollee keenya walitti qabu keessatti nama geessee guddaa taphatteedha Qananiin. So
qaanii biraa dhabuun koo baay'ee na gaddisiiseera. Sorry. Baay'een gaddee dhugaa ana faana ammoo promoshiniiwwan baay'ee viidiyoo baay'ee hojjenneerra. Promotionii uffata aadaa Oromoo beeksisuu, irreecha beeksisuu. Bakka har'a garuu wanti nagee baay'ee na gaddisiise. Sorry akkaataan iseenitti addunyaa kanarraa boqottes dubbachuudhaafis namatti hin tolu. Bicha bakka an baay'een gaddee waan dubbadhus nan dhabee dhugaa. Sorry. ሞተሻል ብዬ መቀበል ከብዶኛል። ድምጽሽ ጆሬ ላይ ያቃጭላል። እቅዳችን ብዙ ነበር። ከፋሲካ በኋላ የአያንቱ አልበም ኮንሰርት ለማዘጋጀት ተነጋግረን ነበር። ስኬታችን በእንደዚህ አይነት ነገር መስመሩ ይቀየራል ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። ይህ የሀዘን መርዶ ብቻ አይደለም፣ ልቤ ክፉኛ ተሰብሯል። የምለው የምሆነው ጠፍቶብኛል። ሞተሻል ብዬ መቀበል አቅቶኛል። አልሞትሽም እንዳልል የማምናቸው ሰዎች ሞትሽን ነግረውኛል። ነፍስሽን በሰላም ያሳርፈው ሲል የድምፃዊ አንዷለም ጎሳ ማናጀር ሌሊሳ እንድሪስ ያስተላልፈው መልእክት ነው። ለተጨማሪ መረጃዎች የፕላስ ምልክቷ በመንካት ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ። ኮታ ሜጀራ ኬኛ ኦሮሞኒ ዶክሳን ፈንጦን ፈይሱ ጀዳ ኡጋማ ጅሩ ወሊት ታሶፍናና biyya keenya keessatti namni yeroo baay'ee beekamtii isaa da'eeffatee silxaana isaa da'eeffateeti taayitaa isaanii dabeeffatanii nama baay'eetu nama baay'ee ajjeesan. Mucaan kuni halkan walakkaa sa'a 9tti duutee jedhame. Garuu reeffisee immoo ganama argamee jedhame. Sa'a 9 sanatti yeroo isheen of darbatte namni arge sun maaliif sa'aatii sana akkasii reeffisee lafaa ka'u hin goosisamneeniin? Eenyutu arge sa'aatii 9tti of ajjeesuusee? Isarra darbee immoo abbaa manaa si ajji wajjin ciisti mini yeroo isheen sa'aatii sanatti biraa kaatee gadi baatu eessarattadhee maaliif hin gaafanneeniin? Obboleettiin abbaa manaa mana sana turteettiin yeroo isheen balbala banattee gadi baatu eessa deemtaa jedhamee maaf hin gaafatamne? Isin mana keessaniiti namni tokko halkan walakkaa balbala banatee bir jedhee yoo bade callattanii ilaaltanii dhiistu? Abbaan manaan kee manaan kee si biraa kaatee balbala banattee deemtu eessa deemtan jettanii? Manoo fincaanii maafillee rooma namni ka'u maaliif kaatee jettanii waliin gaafattanii nagaadhaa waliin hin jettanii? Isa malee immoo du'a see sa'aatii 9tti erga argame hanga bariitti maaliif eegameeni? Wanti kana booddee wanti sirrii hin taane tokko jiraaniin dhugaama dubbachuudhaaf wanti sirrii hin taane tokko jiraan kana booddee. Egaa biyya keenya keessatti dhugaan namaa dhibbatti hin baasa jedhuuf biyya kamiirratti iyyuu dhugaan namaa dhibbatti hin ba'u. Garuu dhugaasee waaqayyo hin baasa, dhiiga ishee waaqayyo hin barbaada. Utuma immoo kaatee gadi baatee ofiisee of darbatteeti ofiishee of ajjeeftee intalli kuni maaltu hamma kana akka isheen geessu isheedhaan ga'e? Guyyaa sirbaa turte, guyyaa nagaa turte, amma galgalaatti nagaa turte. Irriba see keessaa maaltu garaa ishee nyaatee akka isheen miidhamtee akka isheen miicamtee gadi baateeti ay nagaa jettee of darbattu maaltu godheeni? Egaa nuyi waan tokko iyyuu jechuu hin dandeenyu, abbaan murtii waaqayyoodha. Garuu immoo warri taayitaarra jirtanii dhiiga mucaa kanaa barbaada. Beekamtii da'eeffatee namni kamiyyuu dhala namaa galaafatamee lubbuun namaa galaafatamee biyya keenya keessatti akka bilaashaatti hafuun baay'eedha. Garuu akka kanaatti immoo namni beekamtii da'eeffatees immoo wal galaafachuun gaarii natti hin fakkaatu. Dhiigni mucaa kanaa haa barbaadamu jechuurraa kan hafe wanti nuyi goonu kan biraan tokko iyyuu hin jiru. Egaa waaqayyoo inni murtiirra jiru maa murteessuun inni iji isaa bakka hundumaatti argu maa faraduuniin. Guyyaa gaarii qabaadhaan isin jira. Nagaadhaan naaf oola.